waaqayyo ayyaana nu baay'isee nu gargaaree fuulduraaf walii wajjin akka turruu fi isini beellamee turuun kun yaadatama. Barumsa qajeelfama facaasuu fi aamuu jedhu irratti seensaaf waan gabaabaa walii wajjiniin kaasnee turre keessattuu kaayyoo barumsichaa akkasumas immoo tiksiiwwan ijoo luqqisii macaafa qulqulluu keessaa barnoota keenya kanaaf ka'umsa nu ta'an seera uumaa boqonnaa 8 lakkoofsa 22 Isaayyaas raajichaa boqonnaa 55 lakkoofsa 10 lammaffaa Qorontos boqonnaa 9 lakkoofsa 10 fi macaafa lallabaa boqonnaa 11 lakkoofsa 6 irratti walii wajjiniin ilaallee yaadota ijoo gurguddoo 3 moo wajjin kaasnee turre. Sanyii si harka jiru lagarra ceesisi kan jedhu tokko namoota baay'ee biraan ga'e 2 deebitee yeroo baay'ee booddee deebitee irraa waan galfattuuf kan jedhu jechoota kanarratti waan xiqqoo tuttuquudhaaf yaallee turre. Qajeeltuu facaasuu fi aamuu keessatti yaada waaqayyoo yookaan seera yookaan qajeelfama waaqayyoo kenne wajjiniin arganna. Jechi qajeelfama jedhu akkuma baay'een keessan beektan guidance isa jennu wayim instruction isa jennuudha jechuudha. Maal jechuudha? Akkaataa adeemsaa jechuudha. Jechi guidance jedhu kuni jecha warra Ibraayisxiitiin roopee jedhameetu waamama. Hundee jecha jalqabaa roopee dhuraa. Roopee jechuun immoo funyoo jechuudha. Jecha kanarraa kan isaan fayyadamaniif ka'umsa jecha guidance jedhu kanaaf sababa kan ta'e yeroo sana yookaan bara sanatti namoonni doonii oofan markaba oofan sana kan ittiin to'atan ol kaasuu gadi buusuu ariifachiisuu suuta jechisiisuu deemsisuu dhaabuudhaaf kan isaan ittiin fayyadaman jecha ruupoo jedhamu sanaadha. Funyoo sana jechuudha. Kanarraa ka'eeti guidance jedhame. So guidance jecha jedhamu kun yookaan qajeelfama kan jedhamu kuni kallattii agarsiisuu, deeggarsa kennuu fi of eeggannoo kennuu fi akka milkaa'ina barbaadu bira akka ga'uuf utubuu jechuudha. Yookaan waan barbaadamu bira ga'uudhaa fi kallattii waan barbaadamu sana bira ittiin ga'u kennuu fi yookaan akeekuu jechuudha. Isa kana bal'inaan itti deebineetu qajeelfamni maalinni akkasuma qajeelfamni waaqayyoos maalinni kan jedhu kutaa itti aanu keessatti walii wajjiniin ilaalla. Barumsa kana gaafan qayyabadhu guyyaa guyyaadhaan yaadonni natti dabalamu. Yaadonni laphee kootti dhangalaafamu. Gara isa sana walii wajjiniin ilaaluutti deebinaa jechuudha. Dhimma qajeelfamaa fi facaasuu fi aamuu dhumarra waan wajjin ilaalluuf sana dura garuu yaada waaqayyoo ilma namaatiif qabu yookaan yaada waaqayyoo jireenya ilma namaa keessatti kan jedhuun walii wajjiniin ilaalla. Dubbii macaafa qulqulluu keessaa kutaananii jalqaba ka'umsaaf isinii dubbisee ergaa Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 17 irratti obboleessi keenya ergamaa Phaawulos amantoota warra Efesooniin maal jedhaa? Jaalalli waaqayyoo isa kam akka ta'e gargar baasaatii hubadhaa malee wallaalota hin ta'inaa jedha. Sirriitti akkana hubattan kan hin barbaadu yaada waaqayyoo hubadhaa malee maal hin ta'inaa? Wallaalota hin ta'inaa jedha. Yaada waaqayyoo dubbiin jedhu suni karoora jechuudha. Yeksaabiir assaab isa jennu jechuudha. Ajandaa waaqayyoo jechuudha.
shan lakkoofsa 10tti dugda duubatti deebitanii immoo gaafa laaltan achumatti maalluun jedhaa wanta gooftaatti tolu qoraa bira ga'aayedha. Wanta gooftaatti tolu maal godhaati qoraa bira ga'a. Lakkoofsi 17 maal jedhaa kanaaf jaalalli gooftaa maal akka ta'e hubadhaa malee wallaalloota hin ta'inaayedha. Jaalalli gooftaa dubbiin jedhu kun fedhii jechuudha. Fedhii jechuudha. Karoora isa jennu jechuudha. Dheebuu wiilii waaqayyoo jechuudha. Afaan Ingiliffaa isaa understanding the will of God jedha. Fedhii waaqayyoo maal godhaa nuun jedhaa hubadhaa nuun jedha. Galanni guddaan waaqayyo gooftaa keenyaaf haa ta'u. So fedhii waaqayyoo kun immoo maal akka inni ta'e macaafni qulqulluun Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 2 irratti ifa kaayetu nutti dubbata. Fakkeenya bara jireenya isa darbuu kana duukaa hin bu'inaa jedhee booddee jaalalli waaqayyoo isa akkam akka ta'e gargar baasuudhaa fi yaada garaa keessanii haareffachuudhaan of diddiiraa idda nuun jedhee booddee maal jedhaa jaalalli waaqayyoo waan gaarii ta'e tokko malkaam yahoonaa nagar lammaffaa waan isa duratti fudhatama qabu በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነት ያለው fudhatama kan qabu sadaffaan immoo akeeka waaqayyoo fiixaan kan baasu jechuudha. Waan gaarii kan ta'e hunduma isa biratti fudhatama kan qabu akkasumas akeeka waaqayyoo fiixaan kan baasu jechuudha. Dubbii kana keessaa baay'ee xiyyeeffadhee dubbachuu kan hin barbaadu waa'ee eebbaa fi kallattii eebbaa fa'aa ilaaluu deemna. Waa'ee badhaadhummaa ilaaluu deemna waan ta'eef waa'ee yaada waaqayyoo ilaaluun keenya dirqama ta'a. Walumaa galatti yaadni waaqayyoo maal akka ta'e obboleessi keenya ergamaa Phaawulos gaafa nutti himu waan sadii nuu kaasa. Yaadni waaqayyoo akka waliigalaatti tokkoffaa maal jedhaa gaariidhaa jedha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Maaltu yaadni waaqayyoo gaariidhaa jedha. Lammaffaan immoo wanti gaariin kun isa biratti fudhatama qabaa jedha. Fudhatamaadhaa jedha. Sadaffaan wanti gaariin wanti waaqayyo biratti fudhatama qabu kun immoo waanuma akeeka isaa fiixaan baasuudhaa jedha. Wanti gaariin wanti waaqayyo fuulduratti fudhatama qabu wanti akeeka waaqayyoo fiixa baasu wanta akeeka waaqayyoo fiixa baasu yaada waaqayyooti, jaalala waaqayyooti. Yaada waaqayyoo kana yookaan jaalala waaqayyoo kana immoo eessatti argannaa? Caaffata qulqulluu kana keessatti arganna. Waaqayyo yaada maalii ilma namaatiif akka qabu, fedhii maalii ilma namaatiif akka qabu, ilmi namaa akkam yoo ta'e akka itti toluu fi akka itti gammadu, akka waaqayyo itti boqotu kan nutti himu caaffatuma qulqulluudha. So jireenya jiraannu utuu hin ta'in, qormaata keessa darbinu utuu hin ta'in, qorumsa seexanarraa nutti dhufe, inaaffaa seexanarraa nutti dhufe utuu hin ta'in, isa dhibaa'ummaa keenyaan dadhabbii keenyaan nutti dhufe utuu hin ta'in, maal ilaaluu qabna jechuudha? Ruutii yookaan hundee yaada waaqayyoo ilaaluu qabna. Macaafni qulqulluun keenya waa'ee waaqayyoo gaafa nutti himu waaqayyo gaariidhaa nuun jedha. እግዚአብሔር መልካም ነው jedha. Bakka gaariidha jechi jedhu jecha nuu galuuni malee safartuu waaqayyoo miti. Akkasumas immoo banitsitsir yookaan wal bira qabuudhaan wanta nuti hiikatti kenninu miti. Badamb sirriitti akkasina dhaggeeffattan nan barbaada. Macaafa qulqulluu kana boqonnaa tokko dhattanii gaafa laaltan seera uumamaa lakkoofsa 31 irratti maal jedhaa? Waaqayyo waanuma hojjete hundumaa inni ilaale, kunis baay'ee gaarii ture. Galgallis ta'ee ganamnis guyyaanis hin ta'ee ganamnis hin ta'ee kuni guyyaa ja'affaadhaa jedha.
baay'ee waa'ee dubbii kanaa gaafan ilaalu dhaggeeffadhu maal jedhaa Waaqayyo waanuma hojjete hundumaa in ilaale kun immoo baay'ee gaarii tureedha. Waaqayyo gaarii waan ta'eefi wanti Waaqayyo hojjete hundinuu gaarii tureedha. Macaafa qulqulluu keenya boqonnaa tokko boqonnaa lama seera uumamaa yoo dhattanii ilaaltanii boqonnaan tokkoffaan Waaqayyo waan hundumaa hojjetee waan hojjete ilaalee isa ilaalee sanatti akka gammade akkatti quufe gaariidha akka inni jedhe kan nutti himu yommuu ta'u boqonnaan lama lakkoofsa 23 irratti immoo Addaam yookaan namichi inni jalqabaa inni fedhii Waaqayyootiin bifa Waaqayyoof amala Waaqayyoo qooddatee ajandaa Waaqayyoo keessatti uumame sun ajandaa Waaqayyootti fedhii Waaqayyootti gammaduusaa amma reefu ta'e jecha jedhuun ibsee xumurama. Macaafni qulqulluun boqonnaan lachanuu boqonnaan tokkoo fi boqonnaan lama gaarii fi gammachuu waan ta'uuf keessaa qabuun goolabame. Boqonnaa tokko Waaqayyoo waan ilaalee hundumaa in arge in ilaalee gaarii tureedha. Boqonnaan lama Addaam isa Waaqayyo uume kenneefitti gammade suspensi ta'eedha. Boqonnaa sadii bira gaafa dhuftan garuu namni seera Waaqayyoo keessaa ba'uurraa kan ka'e ajandaa Waaqayyoo keessaa ba'uurraa kan ka'e kan ba'e karoora Waaqayyoo keessaa ba'uurraa kan ka'e seerri sun gammachuun sun jaalalli sun argamuu Waaqayyoo sun yeroo inni diigamu yeroo inni badu walii wajjiniin argina. Kanarraa kan ka'e karoorri Waaqayyoo dhala namaatiif qabu badhaadhummaa ta'ee utuu jiru namni hiyyeessa deegaa bujujjuraa jooraa fi jaawwaraa ta'ee argame. Sababiinsaa maal waan ta'eefi namni yaada Waaqayyoo keessaa waan ba'eef argama Waaqayyoo keessaa waan ba'eef gizaatii Waaqayyoo keessaa waan ba'eef hooggansa Waaqayyoo keessaa waan ba'eef walii galatti mootummaa Waaqayyoo keessaa waan ba'eef mootummaa Waaqayyoo jechuun maal jechuudha? Gizaatii Waaqayyoo bittaa Waaqayyoo jechuudha. Iddoo dhiyeessii Waaqayyoo inni guutuun jiru iddoo argamni Waaqayyoo inni guutuun jirudha jechuudha. Namni garuu sana keessaa ba'ee maal ta'ee hiyyeessa harka duwwaa gosqaallaa ta'e. Namicha kana deebisuudhaaf caafata qulqulluu keenya keessatti Waaqayyo waamicha guddaa tokko gaafa dhiyeessu maal jedhaa? Duraan dursaati mootummaa Waaqayyoo barbaadaadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u.